كنا كيسوما سني حاجة نبرة جد إلا جين كم لبونا كنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خردتون تا كبجم توتا كيا أرى والله منكيا اللي متي من نماجرا حاجة ججبة من نمارو في حاجة سنيلة بولو ماسة إبسة إسني هما كويا ملكينو هاغدو غم مچونا تفكاتي إن شاء الله مچودا كنافو نمنا تفجرا كيسوما جبتو تكا بكتنا تيامي أربويا راكنا كيسوما سني حاجة نبرة جد إلا جين كم لبونا كنا نقول أتي وعليكم السلام دكتور نجامي أكان ما شاء الله تاي أكان جدا نجامي جدو أكان جلد نجامي بدي مالي سيري بدي بدي ها ما علي بدي كانت والله ما أدري أيه hordoftoota kabajamtoota kiyya irra kuno keessummaa kana waliin asitti argamne keessummaan kun hin beekan na fakkaate keessummaan kun nama yeroo dheeraa waliin haasahaa turre namni yeroo dheeraa waliin haasahaa turre kun eessarraayi eessaa dhufe jechuun keessanillee ni dhoolu laakiin ammootu keessummaa yeroo dheeraa waliin haasahaa turre kun warra wal dhabaanii turre warra wal dhabbii qabnu warra abbaa manaa kiyya narraa baasee qabeenya kiyya nasaame san keessa dhalatee inni ammootu nama duraanuu na jaalataa ture ani yeroo saniif ati daa'ima ammaan sana maal ayam dire ani wanni si yaameefi duraan na bilbiluu turte ati dhugaadha eeganaa bilbilaa turte booda deebitee na irraanfatte ani ammoo waan sin irraanfatiniif jecha si yaamine waliin haasoin yookaan bultii waliin ijaarannuuf si yaameera kastaanamka sun duraanidha amma yaadattee laa jechuun ani eega duraan kaa eegaa siin adda baane booda faarisii wal fuunee mitire faarisiin amma hin kutee mire faaris kunnaan ammoo deebi'ee sitti heerumuu barbaadamu. Ana amma akka fayyaatti kan danda'u barumsa illee eeggachuu barbaada barumsa. Saniitu barumsa keeyyachuu barbaada. Barnoota anas si barsiisaa rakkoo hin qabu. Atummaan beesu waan asiin jedhe heeyyame malee rakkoo takka hin qabu. Barnoota anas si barsiisa. Barnoota dhuunfaa feetu. Ka mootummaa feetu. Barnoota feeti. Gisee ati barnoota kana fixxellee kolleejjii feeti. Yookaan yuunivarsiitii feeti. Yoo ati seenuu barbaadda anas si seenisa. Ati waan asiin jedhe bichaa godhi. Irra si jalaa callisee faati barnoota kanaan dhosiitu. Amma barnoota kan keetiin dhulasiis ammoo umriin isaa waggaa 15. Ani duraanuu sinin jedhe kafaarisii gadi heerumuu qaba malee kafaarisii olii heerumuu qabu sinin jedhe. Amma Abdulaziz umriin isaa waggaa 15. Ka waggaa 15 kana waliin haasahaa turre. Waliin haasahaa eega turre jidduun eega anaa fi Faaris wal fuune waliin haasa'uu dhiifne jechuudha. Amma ammootu Faaris deeme haqa narraa qabaa waan duraanillee si jaaladhanaan jechaa ture ani dideef jecha amma ammoo deebi'ee cubbuu safuu isaattu na qabee as keessa waa hedduu jira waan as keessa jiru ammoo bal'innaan isinii ibsa. Kanaafuu Abdulaziz heerumuu qaba jechaa jiran. Wallaahi hin beeknes silaafummaa baafeellee illee bareedduu qabummaa illee yoo isaan heeyyame fa'a. Dura isaan gaafadheetiin. Isaan na heeyyaman jettee yaaddaati. Mungkin heeyyaman maalitti bi'a haree. Duba yoo laa jechuun ati amma yoo isaan hin heeyyamne duraan gaafa dura natti bilbiltee na gaafattu san heeyyama isaaniitiin na gaafatte moo ofii kan keetii kaatee na gaafatte. Ofii kan keetii miira akkuma gaafa dura ofii kan keetiin na bilbiltee si jaaladhaa bultii waliin ijaarachuu barbaanna naan jette saniin ammas ta isaanii itti dhiiftee haateetiif abbee waan kenna keessa waan galchuun qabu. Ani ofitti si fuudha jechuun mana kiyyatti waliin gala. Wallahi kama akka kiyyatti silaafuu si wajjin dhufuun barbaada. Ayyee na wajjin deemuu barbaadda? Ammoo maatii akka abbaan haalli deebiin barbaadanii mire. Hasi barbaadanii mire itti himna. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qabna itti himna? Waa warra keessanii garteemi guutuu dubbii warra keessanii anan manguddootti ergee akka aadaa keenyaatti manguddoo jaarsa biyyaatti baafnee araarfannee itti deebina jechuun an isaanirrallee citti isiniin jedhu bar isaanirrallee isin kutu maaliif jennaan isaan birallee ni dhayita mana kan kellee gaafa bultii ijaaranne mana kiyyallee ni dhufta isaan ammoo yoo kaloolan taatellee manguddootti erginee jaarsatti erginee jaarsa gugurdaa yaman keessa jiru fixanna dubbii akka isaan hin lolle manguddootti ergine hin sodaatin waa takkan sodaatin anas waliin jiraa miti yoo isaan kaloolanii waan godhan jettees waa takka si maruu hin danda'an ana biratti waan takka waan isaan si godhan takka hin jiru dirqiin illee si fuudhuu hin danda'an hin sodaatin barnoota kan kellee haga xumuraatti anas si barsiisa. Yoo zamana yoo irratti yaadi
yoo jechuun ani sirra damaanaa ta'e akka isaan waa takka sin goon akka isaan siin hin lolu laa loluu danda'anii haa lolan garuu lolanis waan fidan takka hin qaban haa lolanii akka fedha yoo lolan wanni isaan fidan takka hin jiru haa lolanii hin sodaatin kanaafuu na waliin deemtamoo as teettatam Faasin deemama. Na waliin deemta? Damaanee yoo lola lataa daakidha. Na wajjin deemta? Marree waan gootu. Yoo amma mana kan keessan akkanatti kaanee dhayine yookiin namni faa mana keessa jiraachuuf mala yookiin abbee mana keessa jiraachuun mala yookiin haatee mana keessa jiraachuun mala yookaan obboleeyyan kan kee mana keessa jiraachuun mala si galee si qabanii jechuu amma akkanatti kaatee na waliin deemutti. Amma guyyaa gizee isaan mana hin jirre laaltee maaliif jennaan yoo uffata fuutee baate uffata fuutee eessatti deemtaa siin jedhan ammallee yeroo kana waan barnoonni boqonnaan jiruuf jecha bahuu hin dandeettu mana keessatti akka isaan yeroo hedduu si to'atan waan beekuuf jecha ati mana seentee uffata hin fuutu. Guyyaa isaan mana hin jirre gaafa nam tokko sin argine ollaan hin jirre laaltee naa bilbilta yookiin ammoo borumaa waa ta'u guyyaa boruyyuu waa ta'u akka nam tokko sitti hin beeknetti nam tokkotti illee nimi waan kana. Ijoollee saayiban kan jeetitti illee nimi maal seete yoo isaanitti himti warratti siimanii si qabsiisan. Kanaafuu nam tokko akkas hin beekne waan kana anaaf si malee nam tokko beekuu hin qabu. Mana seenteetuma uffata kan kee guurattee dhufte waan biraa ammoo waan takka hin fuudhin. Mallaqa isaanitti sin fuudhin. Waa takka hin fuudhin hatta mallaqa kan kee illee hin fuudhin. Ani mallaqni kiyyaa'u si gaha. Kiyyaa'u si gaha. Qabeenyi kiyyaa'u si gaha qabeenya isaanii waan takka hin tuqinirra. Huccuu tanteellee huccuu xiqqoo malee huccuu hedduu hin fuudhin. Waan keessa jaalatu bichaa fudhatu. Guutuu uffata hin fuudhin. Hin sodaatin ayyaa? Waan takka hin sodaatin. Isaan sa'a kan faa manaa ba'an sila. Mee sa'a kan faa manaa ba'an dura. Sa'aatiin isaan hojii ba'an sa'a kami sa'aan isaan manatti deebi'an sa'a kami hin beektaa sa'aatii isaan deeman. Ganama baay'ee jechuun galgala galangaasa. Guyyaa guutuu mana oolan jechuudha. Manumaan oolan ijoolleen hin jirtu obboleessi keenya jira. Isaan sitti hin dubbatan yeroo ijoollee wayiitti bilbiltee ittiin amma ijoolleen xixiqqishoon mana jirtu tuni moobaayilli isaan harkaa qaban bilbilli isaan harkaa qaban jechuun mallaqa wayii qaba birrii fa'aa jechuun ittiin bilbilani. Bilbilli qaba malee sararsiisa keessaan qaban gargaaru. Ittiin naqanii fi birrii mallaqa ittiin naqanii jechuudha. Shariyaanii telefoonuma qafoo ittiin taphatan malee bilbiluu hin danda'arre. Laan danda'an huccuu yoo fudhattee yoo nagaa basa maqsalaa bakka dhiqaa geessitiin cuman. Bakka huccuutti dhiqan geeffadha jettaa. Bareeda kalaas waan gootu. Ati gizee baatu fi gizee ulaa alaa baatu fi gizee seentu eeggadhu maaliif jennaan ati hin beektu beekta ollaan kun nama laala. Eenyuun mana kana seene eenyuun mana baha namni biyya namaa keessa jiru tokko namaan naa laalaa jedha. Akka namni bakka ati deemtu bakka ati makiinaa irraa korqan alas eega. Alas si eega gibbima warra kanaa gartee miti warra irra dhufne kan alatti si eega. Akka warri kunillee si agarre akka namni biraallee si agarre bakka nam tokko hin beeknetti si eegaan. Iddoo wahiitu jira oddoo san keessa si eega. Oddoo san keessatti si eegaa ammoo oddoo san keessatti sa'aatii an sitti bilbiletti dhufuu qabda daftee. Turuun qabdu maaliif jennaan ana akka nan argine si arguurra ani arguutu iyyuu badaa asitti argamuu kiyyatu badaa. Kanaaf jecha ati gizee asitti bilbilee daftee qophooyte waan kan kee qopheessi waan jaalattu keessaa fudhadhu uffata kan keellee haa ta'u jaayiza godhi qopheessi jechuu qopheeffadhu yeroo asitti bilbiletti akka yeroo takkatti na bira geettutti osoo hin turin. Laqanii qabda si barbaachisa birrii fa'aa waan itti wanti hin qabda mallaqa si kenne yoo hin qabaanne. Qabda laafa isaanii fuudhin mallaqa akkuma siin jedhe yoo hin qabaanne anas si kenne. Kalas saya waan sin jedhe walitti deebina nagaa ta'ee nagaa seega kooyye nagaa ta'ee kootu deebi kalas walumaan banamu si qajeelcha. Makiinaa kooyyiti deebi kalas makiinaa kooyye deebi. Akka namni nu nagarra gisee si gabbaan baay'ee kalaasa kan si booda ba'a. Deemayee. Nagaa ta'ee. Guyyaa milkiitti guyyaa kana inuma milkaa'ee jira kaa.